Hello, akkam jirtu? Fayyada. I'm here from African Quick Learner. Today we will show to in grade 12 biology unit 2 about ecology. What is ecology? biology كتاب وقلنا لما وهي ecology هو اللي ecology جمالي ecology what it's mean and you بدينا نقلل ذا أسترو content كنا كيسا جو كان وجل ذا جا contents مالجا learning competence يلد 2.1 cycling matter through ecosystem خيزتي circle قدوية cycling دلو جينغود ما تروتا أكا جينغود كان دلو مويجو أزلتي one explain دو ما explain the need for recycling of material through ecosystem. Explain the need for what? For recycling of material through ecosystem. Ada wani berbadamu materiali berbadamu irredi be recycling of what? Recycling of matter through ecosystem irredi be one turjuro يجوها recycle materialin أما أران أزرون خلنت تفيد ما جرون خدور راي recycle تا أما اللي recycle تا هذا ميراج جا according to biological perspective تانو يرد أكادا يا دوا إلجستوني اتهادنتي illustrate the nutrient cycle illustrate نقول and describe in the diagram the water carbon nitrogen sulfur phosphorus cycle خلاص describe نقول بلنا كامل خلاص إني لهذا وهي diagramي سخازو تكو نفسه ماري وترين مالي كربون نيتروجين سلفرين وفوسفورس هنا سايكلي ثاني تكو نقول له state that material don't always remain what within ecosystem material don't always remain within ecosystem state material يروح عندما نركم انترو ايه سويت ecosystem topic 2.2 لما لا why ecological succession what does it mean explain what it mean by the term succession describe natural process by which pair land turn into the productive by succession التي يغاو دوان كلها هذا يجو بير يجو كلها بير يجو كلها دوا يجو لا بير يجو أكمل land هذا land turn out to be productive by succession أكمل succession أكمل اسم productive هذا
describe primary and secondary succession. Jalqabaatiif kan lammaffaa succession jechuun succession jechuun amma asirra wanni isin succession jechuun maali? Succession is succession jechuun maali? Biqiltuu amma fakkeenyaaf biqiltuun takka haala itti fayyadama isirratti haalli ittiin fayyadamni jalqaba irratti success jechuun maali jechuudha. Success jechuun jalqaba irratti maal jechuudha? Milkaa'uudhaami. Success jechuun maal milkaa'uudha jalqaba irratti. Success jechuun milkaa'uudha hiikkaansa. Succession gisee yommuu karaa maqaa dhufaa jechuudha seera Ingiliffaatiin. Succession gisee yoo karaa maqaa jechuudha. Kan milkaa'ee jechuudha. Kan milkaa'ee kan jechuun fakkeenyaaf amma biqiltuu takka akka fakkeenyaaf amma biyya keenya amma yeroo kanatti biqiltuun takka amma biqiltuu duraan itti fayyadamaa jirru san yoo dhaalte because sababni isin dhaaluu ni dandeessun sababa maalirraa kan ka'e sababa itti fayyadama biqiltuu duraanii jirtu sanirra biqiltuun ammaa tun irra fayyadamni isii yoo hacaalu ta'e biqiltuu duraanii san balleessuu dandeessa. Sababni isaas osoo hin beekamne baddi jechuudha biqiltuun duraanii san. Maaliif jennaan namoonni hedduun bu'aa biqiltuu amma dhuftee fakkeenyaaf amma biyya sana kana fudhannu amma barzaafii jedhamee jiru barzaafii yookaan baargamoo jechuudha. Tun biyya biraarraa dhufte beekta biyya alaarraa dhufte barzaafiin tun duraan tana dura biqiltoonni biyya teenya tana keessa baay'inaan turan amma fakkeenyaaf Oromiyaa keessa yoo fudhanne birbirsaa jira qilxuu waddeessa bakkanniisa ejersa gaantiraa kana jira baay'inaan ammallee ni jiran hin jiru sun ta'e baay'inaan succession isiisa namni sanarratti xiyyeeffachuu sun ta'e haalaan loodhaas bakka bu'aa isiitiin waan caalteef jedhanii hawaasni uummanni itti fayyadamaan san filatuuf succession taatee milkooytee jechuun san itti fayyadamu irratti kanaaf succession taatee jechuun successiif kana jechuudha jechuun akka sirraa dhufe kanas bal'inaan booda keessa deemnee kan laallu ta'a. Describe primary secondary succession kunis jalqaba irratti milkaa'ummaa isiitii fi lammaffaa irrattis kami primary gisee jedhamu keessa yoo seennee dubbannu primary jechuun jalqabarraa lafa duwwaa lafti duwwaa yookaan bishaan duwwaa san keessaatti yookaan lafa duwwaa san irratti dhawaataan turtii yeroo dheeraa booda kan bosona ta'u fakkeenyaaf citaan ni taa'aa beektaa baayolojiin citaa jalqaba irratti moosee fa'aa algee fa'aa magarteeti san booda isaan san dhagaa yookaan lafa wanni san nyaatanii kara biyya jijjiiranii ijjirraan biqiltoonni yookaan takka haramaan dura jalqabni haramaan margee fora haramaa kennuun kana eeganni marge booda inni san sadarkaa muka yookaan bosona guddaa ta'uu danda'u qabaa jee beektaa baayolojiin. Kanas bal'inaan laallu ta'a gama keessatti primary jechuun kaasa sanirraa ka'e jechuudha. Kan jalqabaa jechuun osoo homaallee hin jiraatin lafa duwwaa irratti biqiltoonni sadarkaadhaan lafaa ka'ee akkasitti tolaa dhufee bosona ta'uu isaanii the primary jennaan. Secondariin ammoo bakka duraan biqiltuun irraa gubattee waa fakkeenyaaf biqiltuun irraa gubattee akkanumatti waggaa 30-40 irraa eega gubattee booda waggaa 30-40 irraa wanti takka illee akka hin seenne eenyullee wanti takka akka hin seenne bineeldotaas ta'e namni isa akka hin seenne godhamee yoo haa tolu ta'e ni deebi'a waggaa 30-20 booda ni deebi'a.
kana maal jennaan secondary succession jennaan. Secondary succession. Give example. Primary and secondary succession no maaso ini kana. Badinaan nilala keessatti jechaani. 2.3 topic keenya 2.3 keessatti waa'ee maaliiti waa'ee biome. Kajeeluma biome jechuun bakka kutaa jechuudha. Biome is defined the term of biome. Name the major terrestrial and aquatic biome. Kunis lafa terrestrial jechuun kan lafaatii fi aquatic jechuun bishaan keessa jechuudha. Aquatic biome. Bidoolee jechuun karaa biraatiin bakka biome jechuun bidoolee jechuun bidoolee jechuun iddoo ittiin jiraatan keessa jiraatan akka bidoolee jiruu fi jireenya isaanii ittiin gaggeeffatan. Manoota takka hubuu bidoolee akkasuma jedhama. Kanas tokkoon kan laaltaa keessa jiran describing main features of each biome. Kajaana tokkoon amaloota isaanii. The give example flora and the fauna of each biome. By the way, flora, what does it mean? Flora. What it is mean? Flora jechuun afaan biolojiiti. Biqiltuu jechuudha. Flora jechuun fauna jechuun fauna. What does it mean? Fauna means animal. Don't forget, this is the biology language. Okay? Tokko kan isin appreciate the duty of care. We have to what? Flora and the fauna. Care good way. We have to what? For flora and fauna of biome. Plant plant. Flora plant in fauna animal. Plant is the English language. Okay? Don't forget. Our topic in under what? Under 4. 2.4 is biodiversity. Explain its mean by the term biodiversity. Appreciating the significance of biodiversity both global and local. When it's global, addunyaa fi biyyaa yookaan naannoo. Explain how biodiversity treated in many areas of the world. Akkamitti isin treated akka taate addunyaarratti ni ibsina. Many areas of the world. Explain the status of biodiversity in Ethiopia. Ethiopia is biodiversity. Describe the principle of conservation is an ibsina. Reflect the concern toward the biodiversity and the need for its conservation. Appreciating the interdependence of plant and animal biodiversity. Interdependent engage in tree growing project, expressing willingness of participating in tree growing activity in your locality. Amas hayyamamato willingness. Appreciating the big to this activity. Irmachu. Tokko kan topic here under 5 2.5 is population. Learning competency. Compare what? Compare contrast arithmetic and exponential growth on his akata guddina arithmetic exponential guddina ummata jechuudha. Arithmetic and exponential growth
arithmetic and exponential maths غير أتيس ذي لا غير ديني maths أتيس نغنى maths يوتا ولا لما exponential لين كوتا ولا تكو غير جرا arithmetic كوتا ولا ما غير جرا بقولنا تكا ساني سوى جلالة compare intra-specific and inter-specific competition. Describe, explain. على في خيست والcompetition إنساني والتي بوين سيوغاو والتوان إنساني competition إنسان قولين نقال لالوتا intra and خيسا في علامة قولون. Describe and explain the factors that influence the rate of population growth, including the natality. Natality cuma juga birth rate normal mortality this rate. Misalnya istilahnya mal di Bali rate of population yang umat kudina umat bayina umat kedua natality itu birth rate mortality itu mortality itu this rate itu saffisa dua jadi saffisa berlalu interpreting population growth rate curve and it's called defining term carrying capacity and then appreciating the importance of the concept describing explain the impact of rapid population growth on development. Describe measures that could and should be undertaken to control population growth. Okay. Topic kayaknya randana 1.1 cycling matter through ecosystem. By the end of this section, you should be able to explain need for recycling material through ecosystem. Material in akkamit ecosystem akka garagaggala wayju yeroo naannoo qabira osoo uumameen kanummaa jiru hon naannoo akkamit akka ta'e deebisuu danda'u. Illustrating nutrient cycle akkamitti illustrate maal nyaanni nutrient jechuun nyaata jechuudha cycle lageen describe in the diagram water carbon achuma harmoo ilaalee wana nitrogen sulfur phosphorus tokko ngalaala beste the material don't always remain with what the ecosystem in the okay. Let's jump into why is it important that material are recycled? What material is recycled? We have studied on natural the flow of energy through ecosystem and seen how energy is continually lost as heat from the ecosystem and has to be replaced as light. We have studied what the flow of energy through ecosystem. Energy, pay attention on here. Asirratti qalma qalbiidhaan wada maal material is through what ecosystem keessa sarooni taaya. What maal jala energy is the through ecosystem flow ja. Did you know flow means energy mali through ecosystem and the scene how energy is continually loose as it
akka oowwatti baati energiin. Acid akka oowwatti baati. From what ecosystem irraa naannoo keenya irraa. And has it to be replaced as what? As light akka ifatti ifaan bakka buute jechuudha. By the way, in the world, the resource of the universal source of energy is what? Sun. Sun is the universal light source or light energy. Light energy. The universal source in the world is sun. Eenyurraa kana aduudha jechuudha. Aduudha. Maddi guddaan energy yookaan soolaaraa addunyaa kana eenyu? Aduudha. Inni energy kun maali? Energy recycling ta'uu yaa. Maal ta'a? Energy is continuously lose as heat from the system and has to be replaced as light. Akka hoowwayyaa'e ifaan bakka bu'aa. Yeah. Nutrients, however, nutrients recycle nyaanni maali? Recycle ta'a. Deebi'aa jechuudha. Kanuma duraan jiruutu akkasitti recycle ta'ee ammas durii jiraachaa ture, har'aas jiraachaa jira, boruus jiraachuu isaa jechuudha. Fuulduraafis jechuudha. Okay. Asitti mee geengoodhaan tolleera. Kitaabni keessan kaa'ee jira. Ecosystem. Ecosystemiin naannoo akka marsee jiru kana akka nama marsee jira kunoo ecosystem. Ecosystem kana marsee jira. Look at here. Sun. Sunning light energy into what? Into the ecosystem keessatti light energy. Ecosystem keessatti akka seeneen ammoo maali akkamitti out from the ecosystem as what? As heat. Ho'aan baay'ee jechuudha. Akka ho'aatti light energy. Light energy. The sun energy is as light energy in our ecosystem and out from as heat energy out from our ecosystem. Akka lightiidhaan kara ecosystem keenya seenee kara naannoo keenya seenee kara ho'aan ammoo achirraa nurraa deemaa jechuudha. It's replaced by light. Eenyuun saniidhaan as light by saniidhaan bakka bu'aa jechuudha. Aduudhaan kan maddu. Energy flow. Energy is flow, not recycled. Energy is not recycled. Don't forget. Energy is not recycled. But nutrient is what? Cycle. And recycled. Material is recycled. Look at here. Organism in the ecosystem. Material. Look at it. Material. Environment. What is material into what it is in our environment. Our environmental ecosystem. The recycling of nutrient in an ecosystem. Okay. There is finite amount of each nutrient in an ecosystem, and so the same atom must constantly be reused. There is what? Finite. There is what? Finite amount of each nutrient in an ecosystem, and so the same atom, look, must be constantly be reused. Mali infinite. There is finite amount of nutrient in nyaanni yookaan dhiyeessiin jiru
limitedidha. Finiteidha jechuudha. Finite jechuun maal jechuudha? Limitedidha jechuudha. Dhaabbataadha. Saniifuu riisaayikil ta'uu qaba, irra deddeebi'uu qaba. Fakkeenyaaf boodas kan laallu ta'a. Qaama keenya keessa amma qaamni namaa kaarboonii haayidroojinii maalirraa jira? Elementoota kanarraa ijaarame. Elementoonni amma kun irraa ijaarame, qaamni keenya irraa ijaarame, nuti immoo irraa ijaaramee jirruun kan warroota nu duraatii fi warra nu duraa ture sanirraa kan ijaarame riisaayikil ta'ee har'a nu keessa jiru amana beektaa saayinsiin. In an ecosystem in the soil, the same atom must constantly be reused. Saniifuu bakka dirqama nuti wanni san waan hin jirreef irra deddeebiin constantly dhaabbataa must yaada saniifuu laagirre must jedha. Bakka dirqama itti fayyadamaa jira yaada jabeessa. Over and over again. Irra deddeebiin kan itti fayyadamnu jedha. This happens Somalia at the ecosystem level and also globally. Ecosystem irratti akkasumas addunyaatti kan maal ta'u kan mul'atu jechuudha. Okay, ecosystem look unchanging. Ecosystem gisee ilaallu waan hin jijjiiramne fakkaata. But there are in fact always changing. Dhugaan jirtu garuu maali? Hoggaa hundi jijjiiramanii. Materials are always being moved around within ecosystem. Material maali? Always being moved around naannoo kan maal ta'e kan moved ta'e argamu jechuudha within the ecosystem. Nutrient is always being taken in by organism. And the material are lost when they breathe and excrete. As in Malia, ecosystem is one jijjiiramni tokko fakkaata. Unchanging, but they are in fact always changing. Always changing. Materials always being what? Moved around the moved around within ecosystem. Nutrient are always being what? Taken in by organism. Always nutrient always taken organism and material are lost. Niyaa'u when maal ta'eyoom yeroo isaan arganan yeroo isaan maal ta'anii yeroo isaan feesis gaggeessan jechuudha. Yeroo usaansa beektu usaansa yeroo xuraawaa yookaan balfa qaama isaanirraa gaafa fa'uu jechuudha. Kan yeroo tana maal godhanii yeroo tana lus irraa godhan maal irraa lus godhanii sirantii nyaatan sana always nyaatan sana irraa excrete godhanii irraa baasan jechuudha. What is waste product to one organism become vital nutrient to another. Anuma isarraa beelaal dhufeetaniitu vital nutrient qabaya isa kamiif isa biraatiif. All organisms in the ecosystem are interdependent and interact with their what? Physical environment. All organisms in ecosystem are interdependent and interact. One wal qabatee walirratti hirkatooti waliin deemu with their what? Physical naannoo isaanii wajjin kan wal qabatee akka malee jechuudha. Addaan hin baane kan waliin
jiraatu. All organism in the ecosystem irra jiru jechuudha. Material are moved around an ecosystem when organism inni yeroo hedduu material malee organism an ecosystem keessatti moved ta'a. Ni moved ni sosocha. Move jechuun sochii move jechuun ni sosocha. When we feed, when they feed isaan yeroo maalan yeroo organismonni nyaatu. Yeroo isaan nyaatan yeroo excrete godhan yeroo karaa baasan yeroo balfaa bifa balfaatiin bifa dhangala'aatiin bifa jajjaboon isaa ta'u yeroo dhangala'aa yookaan xuraawaadhaan keessaa baafamu yookaan gatamu. When we phases in our body, whether it's solid or water, whatever it is, jajjaboo isaa ta'u namarraa bahuu jechuudha. Respire yeroo nuti respire yeroo breathe goonu yeroo hargannu fi yeroo hargannu hell and inhale waan jedhamu hargannu fi yeroo irraa baafnu. And the die are decompose eega duune booda decompose sana jedha ni bosna. Warra inni bos sana eenyu decomposer jechuudha. Eenyu harri isaan fangasii fi eenyu fangasii kanas kallalta. The molecule that are moved around particularly addatti maal organic molecule strong large amount of energy in the bond holding the atoms together. Walitti qabatee walitti qabee holding the atom together. Move together. So as material are moved akkuma materialiin socho'u energy is transferred. As material are moved akkuma materialiin socho'u energy maal transfer also. But are noticed when earlier energy is eventually lost from the ecosystem as it eventually lost as it and must be replaced by light. By what? By sun. Adulaan jechuudha yookaan biiftuudhaan kan represent yookaan bakka nuu buutu jechuudha. The nutrient just what? Just keep on being recycled. Nutrientiin garuu keep on jechuun kontiiniitii itti fufee jiru kan itti fufee nama oolu jechuudha. Recycle irratti beekaa cycle ta'u must just keep being must jabeesse jechuudha dhugaa ta'e. As you can see in figure 2.3 decomposer. Look at here. What does it mean? Decomposer fungus and bacteria and fungus. Isaan maal kunuunsa warra boseessan tortoresan jechuudha. Are key in returning nutrient to ecosystem. Important mineral element such as nitrogen and phosphorus are returned to plant as a result of action of decomposer. Innamu warri important the mineral important element the on eenyuma nitrogen phosphorus kun eenyum deebi'anii warra decomposer akka fangasii fi bakteeriyaa kanaan deebi'anii bifa kamiin eega du'aawwan takka dugdee booda boseessuudhaan tortorsuudhaan raammeessanii kan keessa karaa lafaatti deebi'u eenyu phosphorus and nitrogen. It is returned
into the plant as a result of action. Maalitti gara biqiltootatti akka deeman godhaaya. Okay, no recycling jira. Material, energy, solar system. Sun. Ni burqasiifti saniin maal burqasiifti? Light energy irraa burqasiifti. Primary producer jechuun maal jechuudha? Primary producer means plant. Isaan kun plantiin asirraa adurraa if aduu plantiin yeroo photosynthesis geessisu maaliif barbaachisa? Oxygen, not oxygen, sorry, carbon dioxide, H2O, water kennu, chloroplast, chlorophyll kana isa barbaachisa biqiltuu barbaachisa. Maal godhuudhaaf? Adeemsa photosynthesis ifa aduuti wajjin chlorophyll fi ifa aduu isii barbaachisa. Bishaan, carbon dioxide, ifa aduutii fi carbon dioxide, ifa aduutii fi chlorophyll isii barbaachisa jechuudha. Sadan kana. Okay. Asatti eega isiin qopheeffattee booda nyaata yeroo kana maal ofirraa baafte sinoo? Carbon dioxide fudhattee oxygenii gallakifti. Asiin oxygenii isiin gallakifte kun asiin dhufaaf jechuudha. Eenyuuf? Primary consumeridhaaf. Primary consumer jechuun herbivorous yookaan herbivorous kennuun kana. Kunoo eenyu faana isaan? Primary consumer kennuun kun eenyu faana? Biqiltoota warra biqiltoota nyaatan jechuudha. Warra biqiltoota nyaatan re'ee horii kana jechuudha. Isaan kana eenyu nyaata? Akkuma jiran kana nama biqiltuunis ofirraa baafti ilaalu. Asiin ofirraa baafti. Kunis secondary consumer yookaan carnivorous kennuun kun eenyu? Nama isaan maali? Inni eenyu biqiltoota nyaata? Waan biqiltuu sanarra keessa jiru reefu kamma achi deebisee nama fosforasii achi deebiin jenne reefu asitti fosforasii fi nitrogen itti deebi'aa jenne decomposer asitti kuno nitrogen and the phosphorus is returned to the plant. Plantii tanarraa isaan kana dabalatu eenyu? Primary consumer kana eenyu nyaata? Namaa nyaata. Fakkeenyaaf re'een galantee ni nyaadama namaanii horiidha akkasuma nyaadama. Isaan kanarraa isaan kun fudhata jechuudha. Inni fudhatan isaan kun ammas deemanii asiin deemtee biqiltummaan tun asiin akka deemtee asitti duuti. Primary consumer inni du'an. Secondary noo akkasuma deemee ho'aa akkasuma ofirraa gallakisan hawaa isaaniiti. Eega du'an booda decomposeriidhaan ni nyaadaman jaa ni bosbosan ni raaman ni dihaa'u tortoranii san booda asiin dhufanii isa deebi'anii hara biqiltuu deebi'anii jenne hara biqiltuu deebi'anii asitti. Okay, nitrogen the phosphorus is returned to the to plants as what? As a result of what? As a result of decomposer. As a result of decomposer deebi'anii asiin eegasitti deebi'anoo. Asiin eega amma plantii deebi'an plantiin amma maal godhatte nyaata aduu godhattee asiin nitrogenii isii fuutee nitrogenii fi fosforasii fudhattee maal godhi? Sammuuta photosynthesis gaggeessaa asiin warra primary consumeridhaaf dabarsaa yookaan
Herbivores kennu kanaan. Herbivoresiin eenyu nyaadhama secondary consumer yookaan carnivores kennu kun isaan eenyu nama fa'aa warreen biqiltoota nyaatan jechuudha. Nama asxatu animal jechuudha. Karaa biraatiin warra biqiltoota nyaatan kana kan nyaatu. You got me? Hubattanii jirtu akkanatti deema jechuudha. Saniifuu maateeriyaal kennuun kun eenyu akkanatti asiin akka deemu kun maateeriyaali. Warri immoo tokko akka diimaa qabu kun eenyu kun heet ho'a irraa baasanii asitti gisee duus laalefamu irraa baasa asitti gisee dikompoozanii irraa baasa ho'a energy is replaced as light lose at what lose or leave as what as heat ho'an ifaan seenanii fi ho'an ba'u. Energy is not what recycle kennu kanaaf jechuudha. Energy asitti deebi'ee malala jedhu energy nama asii kana akka deemee olaa qabbaa asiin dhufa hibaa akkana jechuudha. Akkana qabu energy is kanaafuu energy is not recycle. Okay. Har'aaf nugaa torbeedoo yerootti ana waa'ee decomposer feed by method known as saprophytic nutrition ka jiru kanaas bal'inaan kan laallu ta'a waan hordoftaniif galatooma nagaan turaa isiniin jenna.